namni bilbile saniis imbaasii fakkaatee bilbile malee bilbila hiriyyaa isii irraa fudhachuudhaaf imbaasii fakkaatee bilbile malee hiriyyaa dallaalaati. Kana achi akkani qorannoo poolisaa oliitiitiin isinii qorannee dhufe adda baafadhe namichi imbaasii jaansanis bilbila hin kaasu sila hiriyyaan isiitis ni sodaattee malee waa hunda ni beeyti. Waa hunda ni beeyti bakka itti duutes ni beeyti dallaala isiitis ni beeyti. Informationa kana olii ani maali hay wacaamii miti dubbii wacaa miti ani gaafa qabbanne jettee kaaste gaafa qabbanneetis jala deeme hinaafne jala maallaqa baasi jettan maallaqa baase qarshii takkallee maan taane namni hanqa dandeemutti isinitti hirmaadhe gurubbii keessa seene lafatti jette dura baa filattan maallaqa nu barbaachisa jettan baasa jettan baasne hay Oromoo miliyoona kana keessaa bar nutiitu haqa miciyoo tanaa taqabannee ta'us hanqa sagaleenis haa ta'u qarshii takkallee haa ta'u qarshii 10,000 haa ta'u 5,000 haa ta'u walitti bubuusne hoo udurotaa keenyatti kannine kana achi maal goona hay akka nama hararraa maqee gurubbii uummata kaanii harca'ee hafee miti waa hunda keessa jirra okay warri sabboontuu kana faanni jiranii sefanfaanni jiran waan isaan nun jaan jala deemaa jirra kana achi maal godhuu dandeenya namni kaan dhufeetu ol seenee gastii seeneetu namni biraa yoo jecha lamaaf ani bar nama waa hedduu qoradhee amma isinii dhufe okay reefu maqaa dallaalaa hin beektan dallala mana isi dallala duraa ka isi mana madaami baase hin beektan isinii baase abolu jaamti bilbila isinii fide dallala mana madaami isi ergesan isi amata lameen isi bira hojjechaa turte san isinii fide kana achi informationa quuqama kanaani namni biraa laaleeti isinii jee bira kutaa ani quuqamaa fi gadi bu'ee bilbila bakka meeqa kaardii tiyyaan bilbilee miciyoo hiriyyaa isiitis bilbilee dallaala isaan dhoysan san baasee bilbila dallaalaatis baasee dallaalli isii akka mana isiin galtuu durtisanis adreesa isiitis baasee hicciti hunda baasee isinii fide asirratti gadi buunee isiniif hin kennaa san boodaan itti fuftan namni itti dhiyaattan. Wacaan as gubbarratti namni siin kannu namni tokko ka hiccitii beeku asirratti ka hiccitii beeku dallaala Dubaay ni sadaata maafiyaa Dubaay ni sadaata. Naggaadee Dubaay ni sadaata. Kanaaf keessaan waa hunda nutti himanii nuu kennan. Sanirra dhaabbannee bilbila dallaalaa saniis fuutee poolisaaf kennuun isinirra jirti. Muciyoon tun isii bira turtee bilbila isii poolisii sakattaa. Nama bilbila dallaala isii isinii fide bakka isiin itti duute isinii fide yoo qeeqitan yoo afaan dadhoytan namni biraa dhufee akkamitti yaada isinii kenna. Kun sirrii miti dhiifama naa godha hanqa dandeenyutti nuti ani Oromoo kutaa 11 yeroo hunda ni beeytanii waa'ee shamarranitti arraa miti amata 9 garuu nama qullee qusadha ani dirqama natti kenname hin jiru isin adda baase mana madaam hin duune sinjee dallaala harka jirti micoon tun dallaali isin harka jirtu eegaan isin kenne dallaala isii qabuudha bakka xumuree eessa micoo teenya isatti duute nu baasii jaanii qorachuun isin harka jirti. Ani adda isin baasu ifama nageetti way galata umuriini kana jechuun tokko dhumate mee ariifachiisa moo inni hattifachiisa lakkoofsa na argite itti duuba deebee baasa oyye micoon fiduu dandeettu itti daqiiqaa 2-3 waliin haasa'ii akkamitti ittiin jedhageessa jedhu mucayyoon naa dhufuu dandeettu dhugaa dubbachuu wayya maaliif yoo jettu bilbila irraa kaasu lakkoofsuma naa ergite. Okay, galatoom. Waan tokko si gaafa jala kaa'ee jira. Wanni kun torbee wal ga'ee naan jedhu beekaat. Torbee wal ga'ee jette. Laa ani mucayyoo irraa kadhaa ga'ee akkasii kaa. Mucayyoo irraa kadhaa ga'ee akkasii ani garuu immoo maaliif yoo jettee shabakaa hin qabu. Shabakaa amma fakkeenyaaf yoo beeytee Suudii jira. Jireenya ijoollee Suudii inuma beeyta. Waan kana qabadhu yaa gambee kuyyatti san qabadhu wanni kun ifatee torbee wal jechuudha. Torbee wal. Ayyee. Dhiiraan mallee waa tokkoon sii kenna. Micoo tiitookiin isin argattan ijoollee lamaan jettan durbaa sanii fi ta'inni beekutu akka sanis qabachuu qabdan. Lakkoofsi yookiin tiitookiin jaraa wal fakkaataa moo namoo tokko san mee munii lakkoofsi wal fakkaataa. Lakkoofsi gosa tokko. Sii kenna lakkoofsa ergeera. Lakkoofsa eenyu baanta?
lakkoofsa micoo hiriyaa attifachiisa kan ifa micoon tuni duute torbee ga'u ariifachiisan kun immoo dhaga'ee jira. Torbee akka ga'e ragaadha jechuun kun. Wanni kun ifa ta'e torbee ga'eera jechuudha. Torbee ol ifa dhaga'aniyyuu. Inni galee? Daawwanii fi gaafadhati mucayyoo. Hayyee galatoomuu. Biliil dhaqiiti burtee jedhamti mucayyoon burteedha. Mana hojii irra kan galte burtee jedhamti. Balaa maatiin duuteetti tokko makiina dhadeetti tokko gaazexatti fanaddeeteetti tokko mana ijaazaa tokko mana madaamii jetti. Urgufamaati kan ishiin dubbattu. Harka ishii keessa immoo akka miidhamte mucayyoon ifaan jira. Maa urgufamti? Nat hojii galche jetti han hin galchine jetti burteedha. Sheersii godha tiktoka ishii dhaqi. Balaayin ishimmoo an jettu sobdee akka nama boo'u jechuudha. Wattu kun jalaa sin baasu obboleettii kiyyaa. Ammallee asirra jirtaa kottu gadi olsi gottootu naan didde waan ta'eef jechuudha. Koo Biliil dubbisi keessan. Kenni akka isheetti duute bira jirtu miti maa callistu. Inni reeffa laaluu dandeennaan laaluu dhaqee garuu yoo reeffa buqqistee laalte asitti awwaallamti naan jedhanii na dhorganii jette. Seera kamiidha Dubaay keessatti akkanatti sin dhorgani. Seera kamii reeffa yoo buqqisan biyya isaan keessatti awwaallamtu maa kijibdu dubbii dhugaa lafa jirtu. Kijibinati dhugaa tanarree hirran ciisina hiyya dabarsaa hin marammarsiifanna gara seeratiin jechuudha. Kijibni kun hanga oomititti reeffi biyyatti fe'amee guyyaa irraa guyyaatti achi argama. Akka namaatitti maaliif hiyyaan? Kanaaf urgufamaa Munir sirkii lama qabdana fakkaate kos Munir kenna. Munir lakkoofsii kenna ammoo laa hundi goote gaafatta. Eessaa dhageette yoo mi'as ifasitti himame nu gaafatta silkii lama ofirraa qabdana fakkaate lakkoofsi ergama. Tito kiraansi erga. Sagaleen kiyya jiraa? Ni jira. Munir si ergaa ammoo kana laa hundi goote sumarraan gaafatta. Ifa dhageette guyyaa yoomii. Burtee lakkoofsa haaraa wayina argame. Lakkoofsan beekuan. Burtee taatee nama birallee ta'e hin beeku. Laa tigisti jedhaa jedhe tiktookii ishii tigisti. Tigisti. Ufte kinoo ammayyuu naaf tigisti biraanuu tana. Ana argeen ture mana san keessa. Galchi. Tigist Abbabaa jedhame. Tigist Abbabaa jedhe qabadheeraan. Amma qaqayyaratan maqaa ijoollee maal taatan? Afaan sagal dubbatanii fi tokko makiinaa tokko gaatiitti ganna micoomti takkitti himee afaan afuraasuftee haasa baaduu. Isaa miti kuni qoy micayyoon keechanan torban darbe ittimtee micaan amma dhufe ariifachaadha moo ariifataan kun? Ishiidha Tigist Abbabaa kan jettu kootu. Mee kootu gali. Biliil nama kana hangama manta garuu hangama mantamee nama kana. Seeraan dhirsi micayyoo hojii kan galche burtukaanii. Ji'a ja'an dura doorsisaa turte, ji'a ja'an dura bilookte micayyoo lola ishiin humtuu dhufte holloltanii jennaan eeyyee hollollee jirraa jette. Sababa maaliitiif hollolte himaa jennaan tirtii keessa. Tizitaadha. Amma yeroo magabaa ciraaroo Sagaleen kun dhagamaa hin jiru. Saaraa tizitaa miti. Tigistii fi balaayinesh kan jettuu fi balaayinesh kinoo jala jirti ollaa galcha. Safuu baala rabbi jedhiiti. Mee safuu qo'e. Safuu mee nu obsi rabbi jedhiiti. Sagaleen kun dhagamaa hin jiru. Inni dhagahama. Taama seentaase. Ayyee galchi jennaan ani waan san beeku ni maayidha. Laa rakkoon qabu gadi bu'u hin beektu rakkoon qabu. Dogongoraan galtee abibti. Koppiliitii godha warra jala jirtu. Koppiliinkii go'aa wabii al takka baay'een sin caqasee waan ta'eef koppiliinkii go'aa warri jala kana jirtanis warri gubbaarra jirtanis koppiliinkii go'aa. Haqa kana haqni kun ba'uu baannaan dhugaa rabbiitiif boorus kan dabareen kan mucayyoo biraati jecha yookiin kan koo ta'a yookiin kan nama biraa ta'a. Ji'a lamaan dura qabbanneen kan duute yookiin kan nama biraa ta'a. Miyuutii go'i akkuma seentanii miyuutii go'aa bilis warra asirra jirtan. Mee Munir TikTok irraa na dubbisi lakkoofsii kenna. Kanaaf Tamaayyii dubbadheetiin gadi safuu nuti ilaal Oromummaaf malee akkanatti. Qoy inni hafitattu qoy harkatti hin qabina dubbadha soore. Qoy dubbadha. Munir nan beeka. Munir baay'ee si kabaja. Nama jabaadha. Yaada kee baay'ee nan deeggara. Garuu wanna kana dubbii jaarsummaa jedhanii wanni keessaan fixan takka hin jirtu. Hammaan booda dubbii qabbanee irratti dhumee jechaadha. Nuyi dhapheen keenya nu dhukkubee jira. Ilma Oromoo ta'anii intala Oromoodhaan kichuu tana karaatti hambisaa jiranii jecha.
ugaan mixiyyoo tana har'a taantana bahuu baannaan borulee dabareen kan nama biraati beeka. Ugaan kun bahuu qaba. Ugaan kun bahuuf immoo reeffi mixiyyoo tana biyya galuu hin qabu. Dirqama reeffi mixiyyoo tana biyya galee taanaan dhugaa ishee dhokateera. Kana beeka. Namni tokko wabii ta'ee namni tokko dhaabbatee dhimma mixiyyoo tana kan sakatta'u hin jiru waan ta'eef reeffi ishee galuu hin qabu. Duuteefi maatii ishee jajjabeessuu qabna uummanni Oromoo warra asirra jiru jechaadha. Kanaaf reeffi ishee biyyuma jiru kana keessa ture takka takkaan hayyoota Oromoo qabna. Takka takkaan irraa dubbachuu qabna jecha. Takka takkaan. Kanaafu ariifattanii warri reeffa galchitan laala nama 100 jira. Namni reeffa kana wabii hidhatee galchee ta'ee namni sun akka keessaan qaba 100%. Namni reeffa mixiyyoo tanaa mallatteessee galche. Dhugaadha. Na beeka. Laal dubbii qabbanne reeffa asitti ilaalchisna jennee nuti qabii obboleetti. Nuti qaba please yaada namaa jijjiirina. Laal mixiyyoo qabbanne kana reeffisni maali ishiin mixiyyoo mi'uutiin qabattu kan seente yeroo inni qabadhu mi'uutii. Namni muyitii irratti qabe gammaa ofirraa irratti qaba yookiin darbaa nurraa jechaadha. Maaliif jennaan dhiiga ilmaan keenyaatiin dhiiga obboleewwan keenyaatiin qalladaa jirtan jecha. Arrallee maaliif oollaltan? Sababiin oollaltan maalinni? Dhiiga ishii barbaadaa erga jiraanne hundi keenyaa tokko taane dhiiga ishii baasuu qabna. ofiin boontuu jala namni tokkichi fidhaa keessaniin bu'a. Ofiin boontuu mucaa keessaniin. Mixiyyoo tanarratti siifu mixiyyoo tanarratti dhaabbachuu qaba. Nu gaheera mixiyyoo tanarratti dhaabbachuu qaba. Reeffi mixiyyoo kana biyyuma kana keessa ture dhugaa mixiyyoo tana bahuu qaba. Jaalattanii jibbitanii mana tokko keenya seenaa jira. Ilmaan Oromootiin du'uu hin qabnu. Alagaa miti nu jeesaa jiru har'a. Ilmaan Oromoo dabarsanii nu oksaa jiran. Ugaan tun yoo baate borullee hojjenne biyya namaati haadha keenyaaf abbaa keenyatti nagaa biyya keenyatti galla jechaadha. Maali isin marartu kichuu karaa tambistanii ugaashii oksuuf warri carraaqaa jirtan. Rabbiin isin hin dhagayin. Kanaaf jecha jaalattanii jibbitanii warri reeffa kana mallatteessitanii baastan boru itti gaafatamummaa jala hin baatan. Kana beekaa. Warroonni carraaqan reeffan tala kana akkan tala mixiyyoo tana ji'a lamaan dura galchitan sana tana sin galchina jettanii hin carraaqina. Maatitti hin himna reeffi ishii biyyuma kana keessa ture haga ugaashii bahutti reeffi ishii biyyuma kana tura jecha. Wanna gargaaru hin gargaarra haga humna keenyaatiin. Kanuma warri immoo ugaashii cuftan warri maatii taatanii as jirtan jechaadha. Fira ishii taatanii warri as jirtanii ugaashii obsaa jirtan maatiin isinirra laal maatiin wallolaa jira jechaadha. Sababii mixiyyoo tanaatiin maatii walitti bu'aa jira. Lubbuun nama biraatu darbuu danda'a biyyatti jecha. Kanaafuu daftanii gadi baatanii ugaashii nuuf baasa. Nu intala Oromooti. Ani ishii beekeeti miti. Na beekteeti miti. Garuu Oromummaa walirraa qabna. Akka kiyyaati biyya namaa keessa dalagachuu kan dhufte. Jijjiiramuuf dhufte malee biyyi reeffa ishii asitti ajjeesanii reeffa ishii akka galchaniifi miti aan dhufte. Ijoollee Oromoo dhugaa Rabbi cubbuun isin haa qabu. Rabbi haqa jala hin beeyna warri haqa ishii oksaa jirtan. Reeffi kun immoo galee jennaan homaa hin dubbatina. Namni takka keessan hin dubbatina. Reeffi intala kana galeen haan akkuma intala darbee saniiti. Dubbiin kun wal fakkaata dubbiin kun. Kanaafuu obboleessa qabdu warri dhiiraa asirra jirtan warri shamarranii obboleetti qabdu haadha qabdu adaraa isinitti kennee jira. Rabbii waliin jecha. Warri dhimma kana harka qabdan reeffi ishii qe'ee kana biyya kana ba'ee taanaan dhugaashiitis dhokatee jira. Abbaa fe'ee maan ta'an. Abbaa fe'ee maan ta'an. Kana bara galatooma yoo isinitti iyye. Ayyee.